Siigaltee miliyoona tokko jechuun uummata taphaas ittiin fakkaatin. Kuni qofti Oromoollee jedheen fudhadhu sabaaf sablammiin hundi achirratti argamanii jiran. Gaafiin gaafatamu Jawaar irratti Awurooppaa kana keessa wayita zooru sabaaf sablammoota hundatu irraa argama. Jawaariin nama taraa tokko gabbuusnee laaluun nurraa deeggamu. Namni martuu maal barbaada? Warri Abiyyi deeggaru Jawaar Abiyyi wajji dhaabatee akka jara kanarratti qabsaa'uu barbaada. Warri marroo abaa'oo deeggaru maal jedha ammoo maaltu waraana adda bilisummaa Oromoo si jibbisiisa? Waraana adda bilisummaa Oromoo dhaabattee wajjin dhaabattee maaf Abiyyi waraanne? Siigaltee warri Tigree maal jedhaan Jawaariin maaliif dhuftee Abiyyi akkatti uummata kana mara fixe harka irra qabda? Maaf nu wajji dhaabattee Jawaar Tigreen gaaf kam harka kennatte beeytani? Gaafa Jawaar Abiyyiin itti hafuuf jedhe taasifaa murtee Tigraay. Isin hin beeytan siyaasa. Dhugaa sitti maan? Gaafa Tigraay Jawaar dhufee baasii qileet taraa jiru kana deebisuu qabna. Riviiw godhuu qabna gaafa Jawaar jedhe san wallaahi loltoonni TPLF fi abdii murata. Jawaar hidharraa bahee intarviin goone intarvii san irratti Jawaar maal jedhe? Makiinaan qarqararra jira baasiin jedhe. Baasiin qileerra jiru kun qilee kana yoo gallite waliin deemna. Shufeera qofaa miti ka keessa jiru. Nuti uummanni Itoophiyaa illee achi keessa jirra. Kanaafuu Abiyyiin Ahmad aangoo isaa itti fufuu qaba gaafa Jawaar jedhe Tigraay jaarsummaa murteesse. Siigaltee dubbiin osoo Jawaar akka gadi baheen gama waraana adda bilisummaa Oromoo goree akkuma kaleessa Abiyyitti shidde silaa Tigraay lolan dhaabu ture. Dubbiin isin hin galleessi. Jawaarii kana tuyyuu balansiin isaa guddaa. Kanaaf anamma maaliif waa'ee Jawaar ila yaada amma Tigreen jirtu ati naan jettee anamma isinii fi miti anamma Abiyyi sa'a kanatti anamma Abiyyi wannummaan isa falmuuf isin jiru. Jarri akka Abiyyiin jiru beeka. Barsiisee yoo ati jette jarri akkanaan uummata gubbaarra nu dhaabbatu. Qabsoo inni kaleessa fidee dhufeeyyuu kaleessa illee jijjiirama isatu fide bara. Nama galata guddaa qabu nama Abiyyi illee aangootti fide Jawaari qeerroof qarree wajjin dhugaadhuma rabbi. Yaa anasitti wayita waan kana dubbadhu maali beektaa? Ila siifu dhageeffadhu Sumayya. Ani wayita Jawaariin jara kanatu Tigree fi waraana adda bilisummaa Oromoo qabsoon isaan geggeessan. Qabsoo Jawaariin hidharraa baasee karra jalaa banullee ta'uu baatu. Tokkoffaa dhiibbaa nuti goone yoo duuba deebitee ilaalte ni har'a viidiyoo kiyya kan qabsaa ture waggoota lamaan dabranuuf duuba deebii ilaali. Dhageeffachuu saalfattaarra. Arrabaan Abiyyi arrabsuu fi qabsoon geggeessaa ture yoo ilaalte. Waggaa lamaanuuf duuba deebii ilaali yoo nama nan beeyne taate. Ufuma duuba deebii yuutuubii kiyya keessa seeni maal ta'aa ture Ahmadiin Taayikaa yoo na beeyte dhaga'ikaa. Baay'ee bareedduudha. Na beeyte taanaaniin ani maaliif jecha san sii kaase. Jarri kuni qabsoon nuti diyaaspooraan goone nuti Oromoon beeki hayyuu keenya irratti lubbuu keenya kennina. Akka uummanni Amaaraa yuutuubiin caffaru kanaa miti. Hin beeytaa miti kan. Biyyatti isin galchanii qabnee isin galchinaa kanallee hin dhagahu Oromoon. Gaafa asitti Jawaar hidhaa ture nu torbee takka imbaasii biyya Jarmanii cufsiifnee turre bara. Wallaahi billa. Alaabaa Itoophiyaa gabbuufnee alaabaa adda bilisummaa Oromoo ol baafnee turre. Obboleettii tiyya sodaa hin qabnu nu lubbuu keenya Jawaarii kennuudhaaf duuban deebine. Osoo mootummaan Jarman bakka takka nu rashane taarika taanee du'uudhaaf qophoofnee siin jechuu kiyya. Alaabaa Itoophiyaa buusee taarika keessatti imbaasii keessa namni alaabaa adda bilisummaa alaabaa ofii fannifate Oromoo malee hin jiru. Gootummaa akkanaa qaba uummanni keenya hayyuu isaa irratti. Aarsaan Oromoon kafale taphaaf. Imbaasii isa warri imbaasii Jarmanii hojjetu. Wayita isaan dhufan dhagaadhaan darbachaa turre dhagaadhaan. Poolisiin akkanaan marsanii ol galcha. Waan qabatamaan hojjenne sitti maaran obboleettitii. Tigiliin nu goone tigilii taphaatii misiin jechuu kiyya. Kanarraan gisee sanitti warri bosona jirullee akkasumatti onnatee hojjechaa ture. Waraana adda bilisummaa Oromoo. Yoo uummanni Oromoo akkanatti cichee itti fufe Abiyyiin Ahmad uummanni guyyaarraa bosona seenu kun dhiibbaa isarra godha. Namni nagayaan magaalaa takka bahee magaalaa takka deemuu hin danda'u. Gisee san infoormeeshinii bakka maraa dhufa. Hoggansa mootummaa keessa ka jiru ka Jawaar jaalatu isaa ban qabu. Kuni marti infoormeeshina kenna dabarse. Waraanni adda bilisummaa Oromoo haala salphaadhaan tarkaanfii fudhachaa ture jechuudha. Dhiibbaan jarri kuni godhan ka Tigraay godhaa ture Abiyyi irratti akka malee deeggartooti Jawaarii fi jarri kun walitti dabalamanii dhiibbaa cima dhufu. Yoo laalte dippiloomaasiin isaa Awurooppaa kana keessaa waa hundarraa kaafamee feesbuuka isaatu irratti cufanii bar guyyaa takka moo lamaaf. Gaafa Jawaarfaa takka jedhanii hiikamanirraa Itoophiyaan tasgabbooftee jechuudha. Kanaaf ati har'a qabsoon ati geggeessite bu'aa qabdi. Osoo uummanni kun akkasitti taaggaluu baate osoo akkasii ifaajuu baate Jawaariin mana hidhaatii ol darbaniituma abbaa kanaa namni jedhuun hin jiru. Cinqaa ittiin qabu Abiyyi illee maaliif namni nama sanii dubbatu waan hin jirreef wanni inni hiikuuf takka hin jiru. Guyyaa Jawaar hiikame beeytaa Sumayya Jawaar gaaf kam hiikame beeytaa gaafa waraanni Tigraay Kombolcha keessa dabree ta'ee Dabrasinaa dhaqqabe san hoggantoonni naannoo Amaaraa hin baqannaa jedhanii gaafa murteessan san Abiyyiin Jawaar fa'aa hiikoo murteessee bara. Kana caalaa yoo deemne biyyi nu harkaa diigamuu deemti. Uummanni Oromoo kun ammoo hayyuu isaa irratti wallaahi duuban deemu.
ajjeefameellee hin jiilu siin jabar. Gaafa sana biyyiin warra hidhaa jiruun baafnaa kana caala biyyi nagaatti adeemtu jedhee murteesse. Baay'ee bareedaadha. Achirraa hafuura baafannee nullee arrabaa biyya irra sinuu lashenne. Qarallasee nu jawarii naangoo fiduufi mika akkasitti qabsaa ture. Atuu amma dubbattee turte. Akka abiyyi naangoo dhufu ifaa jee qabu jawarii jettee jirta. Dhugaan jirtu tanu. Nuti abiyyiin achi haa ka'uu jennu. Abiyyiin waggaa 100 haa bulchu. Hin deeggarraa jechuudha. Garuu nama Oromoo ifaa jee ho'iin ajjeese hundi keenya falmuu qabna. Abiyyi ajjeesuu osoo hin taane sirri hin jirtu abboo sirraa jechuu ni qabna jechuudha. Kanaafi ani sanii jechi ammaan dubbadhe saniifi malee waraana adda bilisummaa Oromoo dhaqee yookaan Tigreen dhaqee Jawaariin fa'aa jalaa karrabantee hidhaa baastee miti. Kan akkasiin naa hubadhaa. Walumaa galatti isaa ammarra jirru irratti nuti Abiyyi waliin jirra. Akka dhuunfaa kiyyaa yoo na gaafatte parsinaalii. Wanti inni godhaa jiru dhibbaan dhibbatti waan Oromoo fayyadu jedhee amanaa. Xilaanni Oromoo guddichi warra Abiyyi dura dhaabataa jiru kan. Faannoo ofiin jedhee Abiyyi gazaa fi goona lafarra guuttonna warra jiru kana garte. Isaan kun akka Abiyyiitti sila isaan kaleessa illee jaruma kanatu hayyoota keenya afaan godhee wal jala dabarsee jaruma kanatu hayyoota keenya illee bittinneesse dhugaan. Waalaikum assalaam. Diinni keenya guddaan jara ammaa kana. Abiyyiin hinjifannoo isaa akka faannoo wajjin dhibbaan dhibba xumuru barbaanna. Saniin gara kaanitti as garagalee Oromoo ajjeesee dhiisee rakkina isaati. Nuti ammallee naamusumaan lakki uummata Oromoo fayyite. Maal akka ta'e beektaa Ahimad? Ani intini kennan ilaala baay'ee tokko nama gammachiisa. Kanatti dubbachaa jirtus immoo waa'ee tokkummaati. Baay'ee kan tokkummaa qofaan an tokkummaa malee har'a Abiyyi sin arrabsu marroo sin arrabsu jarri kun anaaf gaachana yoo tokko ta'an lammata immoo wanti dhuguma namoonni yoo namnumti kam Oromoo ta'e dhiigni Oromoo yoo keessa jiraate yeroo kanatti tokkummaa kan hin barbaanne ani Oromoodha jedhee yaadu. Dhiifama naa godha. Yaa dhugaa keeti. Namni Abiyyiin jaalatu marroo gadi garagalcha taanaan Oromoodha jedheen fudhadha. Namni Oromoo fi yaadaan jiru waan Oromoo kuma namni Abiyyiin jaalatu marroo gadi yoo garagalche anaaf Oromoo miti namni sun. Namni marroo jaalatus immoo Abiyyi yoo gadi garagalche anaaf Oromoo miti. Maaliif yeroo kanatti dhimma Oromoo fi Oromummaa bichaa irratti tarii namoonni baay'een gara wanni gara silxaanaa kana yaadaa jirtu ta'a gara intini yaadaa silxaanni bari ila amma kan jiru silxaana jechuudha natu mursiisa Ahimad si'a tokko naa deebista Abiyyiin Oromoodha nan xumura amma asirratti maalidha kan nurratti duulamaa jiru waa'ee Oromoo fi Oromummaa bichaa irratti kan duulamaa jiru. Paartii kam deeggari? Paartii kamis geggeessi? Waan biraa keessa jira. Yeroo kanatti Oromoon tokko hin ta'u taanaan ganaa iddoo baay'eetti nu kukkutu. Jawaar dhugaadha waan gaarii hojjeteera. Sirriitti waan gaarii Jawaar hin hojjenne namni jettu anaaf Oromoo miti yookaan immoo nama waan saba biraa taate kan yaaddu. Amma bar gallisuun isaatu hojiidha bar. Gallisuun isaatu hojiidha. Abiyyi marroo gamaa gamana goree walii oofuu dhabuun isaa bar qabsoodha kun amma mataan isaa. Abiyyis immoo qabsoo godheera. Qabsoo godheera hojii keessatti viidiyoo keessa innaa ture qabsoo godhaniiru jarri kunis ijoo wanti nuti beekuu qabna. Marroonis qabsoo godheera. Ijoo wanti tokko burcuqqoon gaafa nama harkaa cabdeedha kan namatti mul'atu. Waa'een burcuqqoo sana dhimmi burcuqqoo sana kan nutti mul'atu jechuudha. Maaliif anamma du'aa marroon barbaadu wanti barbaade yaa dhufu malee akkasuma kan Abiyyis hin barbaadu akkasuma kan Jawaaris hin barbaadu dhiigummaa fi dhiigummaa bichaadha. Waan barbaadan gaggeessa waan barbaadan deeggara waan barbaadan immoo ni godha. Maaliif marroon har'aa too kan Amaaraa ta'e yoona mataa irratti baatama tokko. Abiyyis otoo kan isaanii ta'e akkasuma mataa irratti baatama. Jawaaris otoo kan isaanii ta'e akkasuma irratti mataatti baatama. Maaliif asirratti baatanii ekeleen gadheedhaa ekeleen gaariidha nuun hin jedhiina. Hin jaalanna bakka isaan sadanu. Hin jaalanna tokkummaa isaanii hawwina nuti. Akka isaan tokko ta'an hawwina. Nuti dhimma biraa yoo qabaattan ijoo dhimma biraa gaggeessaa. Yoo karaa biraa barbaadame yookaan immoo adda adda uummata adda adda qoodduu yookaan immoo
akka kutaa kudha tokkotti adda adda qoqqoodamee akka jirutti kun ekelee kun shawaa kun wallaggaa finaaminii jettanii isa qooddanii akkasuma immoo uummata adda adda ciruu yoo barbaaddan akkasumatti cira. Yeroo kanatti tokkummaa barbaadna tokkummaa barbaadna. Bakka barbaadu Abiyyi haa bulchu barbaadu kan barbaade haa bulchu. Maaliifi Oromummaa yoo yaadattu ta'e namicha dhiyoo kana du'e Oromoodha inni jedhaniitu irratti duulaa turan guyyaa 5 booda. Oromoo jedhanii ajjeesanii Oromoon Itoophiyaa keessa hin jiraatu jechuudha. Siltaana qabachuu hin danda'u jechuudha. Kana bichaa qabadha. Mee waa'ee siyaasaa keessaa ba'a. Poolitikaa kamiyyuu gaggeessa isa keessaa ba'anii ekeleen Oromoo dhabarii jedhanii qoratu duuba isaa deemanii. Maali ijoo Oromoon hin bulchuure? Nutu asii wal tuqxunna ati shaneedha ati biltsiginnaadha ati akkas jennee waltumaarra jirra. Kana keessaa baanee tokkummaa uumaa yoo jarri keenya illee warri gubbaarra jiran yoo walillee hin galle ta'e nuti wal jaalanna nuti waliin ta'uu barbaanna nuti tokko ta'uu barbaanna jennee asirratti odeessuudha malee ekeleen gadaa garagalu ekeleen olaa garagalu ekeleen waggaa 1000 bulchu ekeleen waggaa 5 bulchuu isa kanan barbaada. Tokkummaa isaanii barbaada. Galatoom namoota akkasii kana barra Oromoon hayyuulleen qaba wallaalaallee hundaayyuu qabna wallaalaallee uummata keenyaa qabna barbaadna uummanni keenya dirree Oromiyaa irratti lola banuudhaaf yookaan immoo akka uummanni jeeqamu akka uummanni keenya rukutamu gochuudhaaf yoo ta'e ijoollee uummanni keenyaa jiraatu nagaan bahee nagaan akka galuu barbaadna. Isinii galee maaliif namoonni baay'een lubbuu isaaniitti dhabaniiru namoonni baay'een itti cabaniiru namoonni baay'een itti madaa'aniiru. Kallattii arfaniin kan Oromiyaa irratti bobba'u baay'eedha. Tokkoon taanu taanaan, tokkummaan labsinu taanaan, waliin jaalannu taanaan, Abiyyiin gadi garagalchinee Marroo ol qabna taanaan, akkasuma Jawaar gadi garagalchinee Abiyyi ol qabna taanaan, tokkoon taanu ammallee akkasumatti nu qoqqoodaa jiru. Amma yeroo darbe kan sin ajaa'ibsiisu, sinirrallee dheeressu, intinii tokko tiiktookii kanarra galee dhaggeeffachaan ture kan isaan qopheessan. Sagantaa tokko Amaariffaan jira dhaggeeffachaan ture maal jedha amantaadhaan odeessaa jira mucaan kolmi kan jedhu tokko dhaggeeffattan ta'een beeku warroonni as jala jirtan kolmi jedhee kaawama maqaa eenyu naqanii maqaa Shimallis kaaniiru kan Jawaaris kaaniiru uummata keenya fakkaatanii jechuudha. Maal jedhanii nuti Oromoo taanee bar aadaan keenya adda addaa afaan keenya illee adda addaa nuti uummanni Harargee akkasitti jiraanna uummanni Ekelee akkasitti qoqqoodaarra jiru seeneen ani jecha lama bichaan dubbadhe ati Oromoo yoo taate waaqeffataa ta'uu qabda gaaffiin inni gaafachaa jiru yoo waaqeffataa hin taane garuu ati Oromoo miti isa kanarratti waa'ee amantaa fi waa'ee beerii adda baasina gaafadhu hin jedhee kenneef nama sana naa deebisuu dide yookaan beerii koo gaafadhu yookaan immoo amantaa koo gaafadhu malee Oromoo fi amantaa adda adda hirtee nu gaafachuu hin dandeessu hin jedhe uummanni keenya immoo baay'een dhaggeeffachaa turan nama sana yala jechuudha iyyoo karaa baay'ee nutti duulamaa jira. Yaanni amma Oromoon duulamaa jira. Ati amma Oromoon kun uummata barate uummata dammaqaa wayiiti uummanni Oromoo amma booda abbaan fedhe shawaduu hin danda'u bara. Oromoon doonii maanyaa kaleessa akka bineensaatiin ilaalaa turte har'a inni dhufee waa'ee isii dubbachuu jalqabnaan itti siitee fira godhatte. Oromoo yoo ati itti siite yoo ati waan isaa dhiifte xilaata ofiillee firuma ta'aa fi beektaa uummata garaa laafuu fayyaalessa uummanni keenya kun. Walumaa galatti yaadni ati amma jette sirriidha. Oromoon goota hedduu qaba. Akkuma ati argaa jirtu har'a Itoophiyaa san keessatti kan sodaatamu Oromoodha. Marroon Oromoodha. Akkaan sodaatama. Abiyyiin Oromoodha. Akkaan sodaatama. Jawaar Oromoodha akkaan sodaatama. Mee ilaali jeegna Oromoon qabu kun. Siboonsuu qaba kun qofa. Ani kanatu nu gammachiisa bakka. Gootonni kun maaf tokko hin taane marroon goota keessaa goota seenaa godhee dabara waggaa 5. Tigiliin inni godhe tigilii taphaatii miti. Abiyyiinis wanti inni hojjete waan taphaatii miti. Gadi hin buufnu. Jawaaris akkasuma jechuudha. Taanaan walqixxummaa Oromoo irratti hojjechuu qabna. Gootota keenya. Gootota keenya. Kanaaf bakka tokko ajjeesuu deemutti harka dha'uuf hin nu barbaadu. Amma fakkeenyaaf dubbiin otoo ammaattee jechuudha. Dubbiin karaa sadii kun otoo ammaatee dhufe amma jaalattus jibbitus
Abiyyi yoo marroo jibbe hin waama. Akkuma amma waamee araaraa waama. Jaiba wa. Waliin dhaabata. Nuti garuu Waliin jala dhaabata. teenye nuti as teenye ati kan marru ati shaneedha ati pippiidha. Ati akkas jenneetu asii muka walitti cabsaa ta'e. Miti garuu nuti Akkasii galatooma bakka malee wayii jira. tokkummaa keenya cibsan jedha na of kalcha. Fayyaa ta'e abdii Guddaa galatoom. nama akkanaa kana barbaada beektaan nama yaadaawwan kun nagarii qabu wal sabuu tokkummaa Oromoo yaadu nama Oromoon tun takka taatee akka bilisoomtu barbaadu nama hedduu jira namni akkana kawaa balleessuu barbaadullee ka arraba bichaaf lafa kaayame jegnaa of fakkeessee daalachaa gurbaa jedhamu san ka joonii maanyaa waliin achuma taa'ee marroo arrabsu suni kun amma uummata Oromootiif qabsaa'u namoonni akkana. Amma namichi kun maal akka ta'e beektu amma yooni maanyaa amma yoo fudhanne Ahimad yooni maanyaa amma biyya deemee ture yoo yaadatte ta'e amma otoo takka ture bari immoo qayyarama namichi tokkoffaa biddeena isaa bilcheeffachaa jira. Obsa waan akkatti joonii maanyaa yoo barbaade ji'a dhufu haa qayyaramu garuu amma ammoo gizee abiyyiin Amaara irratti siyaasa oofaa jiru kana Amaara hamilee cabsuun isaa qabsoo Oromoo akkaan oofa. Joonii maanyaa nama waggaa hin barbaanne siyaasa irra turedha. Nama dhageettii guddaa qabudha. Miidiyaa kanarratti. Gaafa inni Amaara kana lafee cabsu kana abiyyiin haaluma salphatti mooralii Amaaraa cabsee bakka barbaade gahuu danda'a. Yoo barbaade abiyyiin jara xumure as garagalee Oromoo arrabsa. Oromoon siluma danda'a ittiin qabu bara. Gaafa inni waan isaa dubbatu. Icciitii isaanillee baay'ee baase yoo yaadatte ta'e waa baay'ee yoo. Wanni inni hambise takka hin jiru. Waa baay'ee baase. Duraan Amaara jedhee qabsaa ture. Silumaarra dhufe ani agawoodhan jenne ma. Kuni icciitii mataa isaa kan ta'e. Walumaa galatti Oromoo jechuun joonii maanyaa saba biraatii miti ka isaa yoo as garagalee isarra qabsaa'e dantaa ittiin qabu Oromoo. Si galte namuma isaa ka Oromoo ta'e dhiigaan gaafa inni waa'ee Oromoo dhiisee waan battuu jalqabee itti dhiisa Oromoo. Dantaan qabu uummanni kun uummata dammaqee siin jechuufi. Kanaaf galatooma hundi keessanuu mana barumsaa jira. Galatoomii rabbi tokkummaa nuuf haa fidu yaada bareedaa labsaa bakka jirtanitti namoonni as jala jirtan hundi keessanillee tokkummaa malee waan kan dalayin wallahi tokkummaa malee waan kan labsisu ammoo mootummaan kun akka kaleessaan hojjeesuu jalqabe uummata keenya dhuguma itti himna guyyaa takka irra hin tarru jechuudha badii uummata keenya irra dalagamu irratti walqixxummaa uummata sanii sabaaf sablammii hundaafuu iyyuu hawwinanu ofii keenya namaa ol ta'uu barbaadnu kanaaf galatoomaa hundi keessanuu yeroo biraa walitti galatoomii deeman. Dafaa mufiroon tapha marsaa kanaa tokkoffaa ishee qabattee jirti. Mageen baadoo, Naa'imaan baadoo, Sumeeyyaan duwwaa, Fooziin duwwaa. Oh my god! Meeti firri keessan ka yeroo laficha isin janaajjantan. Hin janaajjantan isin ijoolle. Seetoochee faaxoochee koo. Suusii koo maal jetta? Suusiyyee nama hin qaqqabdu ati firan taatuuf ijoollee kana. Ijoollee kana 200 asirratti hambisaa nam tokko. Hundi isaaniitu jarri kuni dhibbaan qabxii wal fakkaata. Oh Anushaan Sumeeyyaa qaqqabee jira. Sumeeyyaan 200 asirratti hafuu dandeesseertu ummu firaa olii wajji. Oh my god Anushaa thank you galatoomii. Anushaa galatoomii warri fooloon irraa hin qabne anuu qabu. Hin qabdu atillee fira. Oh my god irratti sheer hin gootu. Sheer irratti hin gootu. Afaan irra soo sheer itti hin goone. Anushaa galatoomii Anushaa mana fooloo yoon godhatin mana fooloo godhadhu. Baganaaf dhuftee dafa ummu firaa olii fi Sumeeyyatu irratti hafaa jira. Amma tapha marsaa lammaffaa mageelleen I am so sorry mageeko. Mageeto I am so sorry. Eessa jira barii sorree eessa jirti miyaan fa'a. Daddafaa jara kana qaqqabaanii 2 jedhee jira. Galatoomii Anushaa mana fooloo godhattee jirta. 3 jedhee jira guys ni xumuramaa akkam godhare ni xumura tapha marsaa kanallee. Warri ta'anullee haa taphatanii ni xumura dafa Haliimaa fooloo deebisee okay Azizii sii deebisa dafa akka uummata qashti puushin gootanii maal ijoollee puush godhaa jara kana fira ta'aafime jara kana fira ta'aafi ayyutti na dhaqqabii hin jirti ayyutti na jala ayyutti qaqqabi kaafoo ziyaame fira walii ta'a ijoollee koo dafii fixii amma dafii fixii jetti reef tapha marsaa lammaffaa carraa nuu kenni jetti dumbi weelkaam 3 jedhee jira guys 4 jedhee jira fixuufin deema 5 jedhee jira nama 2 qofatu asirratti hafaa jira namni kuuwwan gadi bu'uu jira dafa
daddafaa jara kana fira ta'aa fi carraa nuu kenni fira qabdaawwe fira qabdaayi mee fira qabaachuu yoo taate malee olma baanii taa'uun hin fayyadu sheer godhaa fira fidadhaa sheer godhaatii fira fidadhaa daddafaa ommu firoo fi sumayyaa qofatu asirratti afaaraa 5 jedhee jira 5 jedhee jira guys dafaa fira ta'aa fi jara kana asirratti na hambisaanii 6 jedhee jira fedhiin koo jaannataa welcome ready tu dhufee sila fedhiin koo jaannataa eenyuun ka suuraa reedii fi sumee irra jiru kun dafaa push godhaa jara kana qaqqaba'anii lakkaa'ee xumuruuf hin deema ommu firoo fi sumayyaa qofatu afaa jira jechaadha welcome warri dhufaatan bagane gaan dhuftanii mana fooloo godhadhaa warri fooloo narraa hin qabne isinii deebisa fooloo jettaniin barreessinaati mana fooloo godhadhaa ta'a isinii deebi'a hundi keessan suuta jedhii hanga yoomiin ta'a hanga yoomiin iyyame mee firan qabdaniiyyu baadoo mee maalifan ta'ani lakkaa'ee xumuree gadi isin duucha gadi isin irraa gafa jabaadhee gadi isin irraa gafa dafa jiituu oromiyaa warri dhufaatan welcome fooloo godhadhaa mana tapha marsaa kanaatiin kan asirratti hafaa jiru ommu firoo fi sumayyaa way mageekoo maasi godharee mageekoo niknik kaampaanii turte tapha marsaa tokkoffaa irratti garuu simbuusuu ammallee qabxiini qabda waan ta'eefu dafaa guys sheer godhadhaa fira fidadhaa waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh የፍቅር መዲነት ዌልካም foozii ilaal 100 takkaan James galatoom fooziin 100 takkaan 200 100 takka qabdi durallee 200 sadarkaa sadaffaa ishee jabeeffatteetti foozillee namni 3 hafuu kutatee jira namni 2 gadi bu'uuf deema oh my god omu firaa'ol daabboo tana qaqammasii onnee fi garii tanaan asirratti nuwaa fi isheen dura akkuma hafteetti jirti dafaa push godhaa 6 jedhee jira guys 6 jedhee jira 7 jedhee jira ummata qashtii push godhaa jara kanaaf irra ta'aa fi jaams sindi daabboo formagee tanuma qammasii jechaanii jira 200 dubbisuun kan danda'amu jaams galatoomii anallee daabboo kennaaf ta'a lamageedha okay mageedhaa fi jaams galatoomii dafaa push godhaa guys 7 jedhee jira push godhaa sheer godhadhaa fira fidadhaa fira hin qabdanii fira barbaadadhaa firri keessanees jira firri kagastii ergatu bichatu jala kana jira galatoomi jaamsi mana fooloo godhattee jirta firri warra gastii ergatu qofa ta'ee jira waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh welcome qaaliiwwan teenne isin jaalanna nullee si jaalanna dafaa sheer godhadhaa ummata qashtii 8 jedhee jira guys fixee jira tapha marsaa kanaa fixuuf hin deema 8 jedheera 9 jedhee jira guys 9 takka jedhee jira 9 3 fixee jira tapha marsaa kanaa taap godhaa kooppiliin sheer godhaa carraa takka isiniif hin kenna sheer godhadhaa hundi keessanuu eebushishaa naaroo maalii jedha kun mee dudubbadhaa takka nafasii fudhadhaa magee jirta foozii na'imaa sumayyaa hafuura fudhadhaatii sheer fudhadha ni dubbadha hayyee qoy wanni na dura jiru haa dubbatu anushaa koo galatoomii warri kuushna gootan hunduu jira ofirraa kaasaa dubbadhaatii yeroo tokko achi booda tapha itti deebina hojii koo jirtaa biifti kiyya lubbuun afteertaa Halima yoo dhumatte booda ofuma ganna buusi allafa kaayifa biraa dalagaa deemaa argite. aslan fira argataa yoo jirtu marsaa kana tapha isin dhugaa sheer godhee jira nama qofi. Osoo namatti sheer godhe maqaa sidhain kolfita. hin beekaanuu naa galee oola dafaame sheer godhadhaayyee mageen hin jirtuyi Oni du'a malee sheerin godhu isheen kottaa yoo feetan hin dhufu. eenyuun akkana jedhu kun Eenyu Ana. Halima mageetu jedha nama hin qaba beektaa? Naaf jechuun Nama hin qaba jedhu waan ta'eef beektaa? Ogguun Mm. sarchi godhee barreessa jedhu as keessaa na baasa. Maal ibsa? akkaanaati bilbilli kiyyallee akkas na godha hojii So kanaafuu sheer godhachuu deemta anas si godha warra si godha eenyu. tapha gastiiti yaa bushishaa moo maal jedha maqaan kun bismillah bushishaa yeroo tapha gastiiti yaani sappoorti wal godhu puush wal godhu maal jedhee itti hima afaan kamiin itti hima gaa'es
Abbaa jaalafa. Abbuu shana fakkaata. Abbuu shaharoo Adaama. Bushaaroo jedha akkasumadha. Hayyee sheer godhadhaa mee amma takka sheer godhadhaati itti deebinee tapha marsaa kanaa jalqabnaa jechaadha. Dafaa sheer godhadhaa. Ummu firoo sheer godhii, magee sheer godhii, foozii, na'imaa, sumayyaa sheer godhadhaa. Warri mana fooloon godhatin mana fooloo godhadhaa guys. Warri mana fooloon godhatin fooloo godhadhaa. Taphni marsaa kanaa eegaluuf deeman mallee. Warri ergataa jirtan isin galcha. Nama 5 natti ergatee jira. Isin galchaa fira ta'aa uummata kana qaqqaba. Jarri kun na qaqqabaa tapha gastii taphataa jiranii. Dhaqqabaanii fira ta'aa fi faafi welcome. Na galchii fira qabdaa si aanule si galcha. Fira support si godhu qabdaa. Si galchuun rakkoon qabu si galcha. Ergadhu taa'ii yoo fira qabaatte dafaa push godhaa guys. Push godhaa. Tapha marsaa kanaa hunduu duwwarra jiru. Mageetu ajjira, Na'imatu ajjira, Foozii, Sumayyaa, Ummu Firootu ajjira guys. Ummu Firootu mana kana keessatti argama guys. Dafaa. Daddafaatii push godhaa support and supportation fira kana kama jirutu fira hayyee rakkoon qabu. Ani yoo namni fira walii ta'u argame I am happy. Dafaa sheer godhadhaa push godhaa uummata kana qaqqabaa guys. Nama 168 jira. Nama 165 natti mul'ata. Garuu namni ka push nama godhu hin jiru. Ka push nama godhu hin jiru. Magee Ummu Firoo ijoollee adabaan guddattee qaaliiwwan koo. Yaa ijoollee adabaan guddatanii ammallee rabbiin adaba irra haa tursiisu. Ani fira qabaayyee fira yoo qabaatte sokee. Ni galtaa carraa kee ni laallattaa dafaa sheer godhadhaa push godhaa guys. Push godhaa jara kana qaqqabaani. Amma kunoo taphni marsaa kanaa eegalee jira. Push godhaa guys. Push godhaa jara kana qaqqabaa asirratti na hambisaa. Jara kana naa qaqqabaa.